Daraa yeroo tokko waaqni halagaa fudhachanii godhaa jechuudha. Gaarii hojjedha. Gaafa namni isinitti dabalee namatti hin dabeena. Utuma nu hammeessanii nyaatanii immoo gaaf immoo gara nuu laafu namichi tokkotu fira jaartii kanaati fira warra ani bira hojjedhuuti horii baay'ee qaba. Achi dhufee iida dhufee ati Itoophiyaa dhaawuu naan jedhee jennaani haliiman jaallattaa jedhe aannan immoo jaalladha achi isa furdaa malee isa qallaan jaalladhuun jedhe kana naa fidela kana naa dhufee ilma jaartittii kanaatti dhugaa rabbii ilaala. Qoraasuma biyya keenyaa dhabe malee kuni waan inni mi'aawu yoo namoo gaafa qimitti funaantanii nyaattan baay'ee tokko mi'aawu warroonni aannan sa'a ho'aa fa'a argattan akkanatti hojjetadhaa nyaadhaa ofiin dagatiina dhugaa rabbii ammana durayyuu nan goyyomeera lakkaan jedheennaa jarri kun fidanii nyaatanii ani kan hoolaati kan gaalaati jedheen dida hin nyaadhuun biyyattuun jedha. Biyyatti immoo aannan hin nyaadhu malee urgoo kana iddoo qabaddoon itti nyaadhu jechuudha. Isa baaduun saraafame akkanatti furdatee bahu jechuudha. Innaa amma gaafa namichi naa fidu qaraqqabee nyaachuun jammare la ammas eegale jaartiin kobanaan ammas eegaleera la. Of hin dagatinaa of jaalladhaa yoo abbaan of dirmate malee ollaan yoo abbaan ofiif iyyee malee ollaan naman dirmatu jedha Oromoo. Walumaa naa ilaallu ga'u marasa umasaa. Ya Rabbi ani biyyuma keenya bichaa jiran jedhan tureen akka jiran wadduma hunda. Ini cabdi sanumaan kan kuma maashee. Ida kun ammaaf kun inti nagaa. Kanatti qimaan qimiisaa coccooradhee nyaadha jechuudha. Kunda barbaree ee'iin hin jiru akka biyya keenya. Koshonoota faan jaalladha. Koko ada kun immoo nacci shunkurtii nacci shunkurtii daagamaa isaati. Kana fakti fayyadamaadha kun baay'een jaalladha nacci shunkurtii. Ila sitti immoo gorsa fayyadamtu sha'eera garuu naan caccabsa'eera malee kanatti fayyadama. Biyya keenya tokko xaafii ta'e irra namatti tola. Xaafiin das nama jedha. Kanatti fayyadama. Kunoo lafa akkanattan dhadhaa gosgosadheetti dibadhee akkanatti a'aa qofaan qixxeen godhee nyaadha. Of jaalladha. Ofiif ta'a. Dhugaa Rabbii. Koottaa nyaadhaa kun akkanatti. Rabbi nama sinii yaadu siniif haa kaasu. Dhugaa Rabbii halagaa fira saniif haa godhala. Maashaallah narraa jaa. Nagaan mun irraanfannee nagaan isiniif haa ta'u lafuma jirtanitti akkam jirtu fayyaa keessanii. Ani nagaa kooti fayyaa kooti waaqaa galatu sinillee nagaa akka qabdan abdiin qaba. Nagaan keessan irraa hafaa haa ta'u siniin jedha. Koottaa nyaadhaa. Yuutuubii kun sabiskiraaybii laayikii sheerii naa gochuu hin dagatinaa. Na jajjabeessaa siniin jedha. Uma irratti immoo erga nyaata koo nyaadhee ka'ee niskaaffee koo danfisadheenii dhuga jechuudha. Niskaaffee kana sukkaaratti godhanii dhugnaan nama furdisaadha nigaa warra dhugan. Ani garuu zayitiitti loomii xiqicha sukkaara maankaa lama loomii maankaa lama ol irra dabarsee gaafan fayyadamu anaaf baay'ee na qannasiise jechuudha. Furdinarraa baay'ee tokko qannasaan jira erganii niskaaffee loomii sukkaara xiqqoo ishee akkana dhoofneef itti makee dhuguu jammareeti jechuudha. Kanaatiif iyyuu akkanatti fayyadamaa.
warroonni nyaata keessa nyaatanii erga quuftanii booda akka furdanne feetanii akkuma isiniin jedhee loomii xiqqooshii maankaa lamaa ol kan ta'u maankaa lama haga sadii niskaaffee maankaa tokko sukkaara maankaa lama jedhaati walitti erga raccaatanii booda ela kun lakkan itti rukutu kanatti kun egaa sukkaaraa fi niskaaffee bichaadha bishaan hodhaatiin isanii booda bishaan hodhaa itti dabaltanii fayyadamtu jechuudha. Bishaan hodhaa hummaan jedhu immoo xiqqooshii laf gootanii kanuma niskaaffee fi sukkaara waliin nyaachistan jechuudha. Baay'ee isin hin barbaadu. Saniin booda bishaan qorraa loomii maankaa lama haga sadii itti naqxu faljii yookiis immoo baraadoo isa jedhan sana fayyadamtu jechuudha. Erga isa fayyadamtanii xiqqoo tursiistanii booda dhugduu jechuudha. Maaliif isin fayyada waan ta'eef jechuudha. Yeroo dhugdan kana erga qorreeti kan isin dhugdan bishaan faljiin sun yookiis immoo baradoowwan keessa jiruudhaaf erga isinii qorree akkasiin barbaadan isiniif ta'ee booda dhugdu jechuudha. Erga torbee akkanatti torbee keessa gizee lama ji'a keessa gizee 8 yookiin 6 yoo fayyadamtan baay'ee isin fayyada. Warra furdattan warri furdachuu barbaadan garuu hin fayyadamina isin qallisa waan ta'eef. Warri furdachuu barbaadan hin fayyadamina warra qallachuu barbaadan jechuudha. La'umarratti akkanatti racca'ee walitti kunoo kana fakkaata xiqqoonis kaaffeen baay'isee jira.